walga'ii idilee 30ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa gaggeesse irratti ministeeronni mana marichaa marii biyyaalessaa ilaalchisu dhimmoota ibsaa fi deebii barbaadan irratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif gaaffilee garaagaraa dhiyeessaniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህ ታሪካዊ ሂደት በተያያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ተጠናቆ የታለመለትን ሀገራዊ ዓላማ እንዲያሳካ መንግስት በቀጣይ ምን አይነት የሎጂስቲክስ ፖለቲካዊና ተቋማዊ ድጋፍ ያደርጋል? Mariin biyyaalessaa Itoophiyaaf abdii qabatamaa fidee dhufeera. Mootummaan abdiin kun fiixan akka bahu gahee akkamii bahaa jira? Qaamoleen garaagaraa hoo ergama akkamii bahuu qabu jettu? እውነተኛና አካታች ፖለቲካ ድርድር ለማድረግ እንዲሁም የህዝቡን መሰረታዊ ህልውናና የኑሮ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚወስዱት በተግባር የሚለካ ግልጽ የሰላም የጊዜ ሰሌዳ ለማዘጋጀት ያለውን ቁርጠኝነት ቢያብራሩልን። መሪ biyyaalesሳ hammataa fi haqa qabeessa nageenya waaraa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fayyadu gochuuf mootummaan tarkaanfii akkamii fudhata? Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffilee kanneeniif deebii yoo kennan Itoophiyaan adeemsa walxaxaa hedduu ceetee irraa akka geessee fi maddi rakkoolee amma biyyattii goolaa jiranii kanarra uumamanii miti jedhani. Marii biyyaalessaa kan jajjabeessinuufis biyyi kun tokkummaan akka dhaabbattu waan gargaaruufis jedhaniiru. ይህ ውይይት ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ከታች ጀምሮ የተደረገው ውይይት ስለሆነ mariin kun nuuf qofa osoo hin taane Afriikaadhaafis faayidaa guddaa qaba. Sababni isaa marii sadarkaa gadi irraa eegalee taasifamaa dhufe waan ta'eef yeroo kennameef keessatti xumuramuu baatus biyya kanaaf waan hedduu fayyadu fidee akka dhufu nan amana. Keessattuu heera mootummaa guutummaa guutuutti kan diigu osoo hin taane kan fooyya'uu qabu waliigalteen fooyyessaa kan fayyadu ammoo qabannee itti fufna. Marii biyyaalessaa wal qabatee namoonni yaada walii faallaa gaafa kennan ni dhageenya. Keessattuu paartileen morkattootaas ta'e namuu hubachuu kan qabu. Nuti tuullaa rakkoolee bulchiinsa darbaniirraa dhaalle hiikuufi malee kan ofii keenya uumnee miti jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. በሌላም ሀገር ያላችሁ ፖለቲከኞች እኛ እንወያይ፣ እንመካከር፣ እንፍታ እያል ያለነው ችግር እኛ የፈጠርነው ችግር አይደለም። ለምሳሌ አማራና ትግራይ አካባቢ የወልቃይት ጉዳይ ይነሳል። Fakkeenyaaf dhimmi walqaayit naannolee Amaaraa fi Tigraay walitti buusaa jiru kan nuti uumne osoo hin taane kan nurratti kufeedha. Misoomaanis walqabatee kan naannolee garaagaraatti eegalame bacancaree kan nuti eegalle miti. Nuti rakkoolee kanneen haa furruudha kan jenne. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaas rakkoolee isaa waliin dhaalle malee nu miti kan eegale. Kan nuti mari'annu rakkoolee mootummaan ida'amuu uume furuuf miti. Rakkoolee waggootaaf tuulaman waliin mari'annee furuun tokkummaa hawaasummaa haaraa haa uumnuufi. dhaloonni kun waliin mari'atee furuu qaba isa jedhu amannee marii biyyaalessaa deeggaraa jirra. የምንወያየው የብልጽግና ፓርቲ ወይም የመደመር መንግስት የፈጠራቸውን ችግሮች ለመፍታት አይደለም። ለዘመናት የተከማቹትን አብረን ተወያይተን መልክ እና በጅ አዲስ ሶሻል ኮንትራክት እንፈርም ለማለት ነው። ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሚሊዮኖች አለካወመን ሰደርካ ገዲራ አይገሌ ዋይዲ መሳንረት ይመሪያቸውን አዳረኮ መሬን ፍራቹ ገቢፈቻ ጅሩ ከንጀረን ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ አመስ ሞቱማን ሚልካይነ መሪቻፍ ጥየፈኖኒ ሆጀታስ ጀረኒሩም በደንብ እንወያያለን። ጠቃሚ ሐሳቦች ይመጣሉ። እነሱም ኮሚሽኑ አቀናብሮ ለኛ ያቀርብልናል። እኛ ትምህርት እንወስድበታለን፣ እንወያይበታለን። ሊሻሻል የሚገቡ ጉዳዮች እናሻሽላለን። ዱምኒ መሪ ከና ረኮ akka hin qabnee fi yaadota fayyadan walitti itichinee irraa barachaa wantoota fooyya'uu qaban fooyyessaa deemna. Kanaanis biyya tokkummaan ishee jabaataa akkasumas hawaasa jaalalaa fi tokkummaan waliin jiraatu uumna. Kanaaf yaaddoo hin qabnu. Mootummaan qabsoo nagaa akka jajjabeessuu fi namoota mana hidhaa jiran hiikuu warreen biyyoota alaa fi bosona jiran dhiifamaan biyyatti deebisuuf garaa bal'achuu qabna. Kana kan goonu Itoophiyaadhaaf jenneeti. Waliin hojjennee biyya naga qabeettii fi badhaate qabaachuuf qophaa'uun murteessaa ta'uu himna.